matter what moody barbadda yoo qabaatan isin lamaan jiddu qilleensa takka adawina kan argan akkuma amma support godhu jirtu kanatti be it in private or public ijjannotan te osoo asii achin daddaasee mucayyoota akka isin gabbaate na osoon si qabu jettetti you have to show that confidence saying mataa kee keessa garaa kee keessatti akka ati gootu gaafiin hin jiru shakkiin hin jiru akka waan akkasii assurance gabbay dubbadhu wanta ka waan ittiin salfattu takkan qabdu isii tana dhugaasii himaan mucayyoon tun mucayyoo akka laafatti namni keenya laaluu miti leader isin she's a leader jaalatte jibbite abbaan fete jibbiin jaalatta she is my leader ida mucayyoon tun sanii jecha assurance akka isin garaa keessatti miti dubbadhu atilleen akka isin gabbaatee dubbattutti adawwii shishim godhu sittin himaan sigale yoo ati dubbachuu didde ani tabaqaan nin jira ana tabaqatu dubbata tabaqaan immoo duraanuu hojiin isaa koortii keessatti illee bakka nama bu'ee dubbachuudha maaf jennaan it builds moral garama keessatti miti ka garaa keessaa beekamaadha dubbiin hin jiru san gabbaasi akka isiitti laphee dhaadhuuti dubbadhu itti mi adawwii shishim godhu si waliin jira anas si jira jedhiiti itti show strength kan this is the time she need your strength morally kan kaisi morali sirra barbaadu yero akka kanaati akkuma amma godaa jirtu kan karumarra nama arrabsini nama arrabanu son tahin onne isi keessa jira ko police singe onne isi keessa jiraachuu qabda always yoo feete accounti kanan sente ati kabiraatiin jalaan sen akkan wonni jira sabruga ke to police ki sababa kana nama arrabsin male isi bir onne isi keessa jiraachuu qabda intala oromoo takka tagarteetiin gaafa qabsoo irra haga ammaa jirtu takka onne isii keessa haga feete isii rifattees bira dhaabachuu qabda nullee bira jirra makiyate namni hundi si bira jira takkallee rifatin abbaan mana keetii si bira jira firri kee si bira jira kuno akka garteetiin dhihaabaa akka si bira jiran ati subadhu isiin subadhu kanaaf jettee nama arrabsini isii bira marroo takka akka biraan deemu marroo takka akka biraan dhabamne amaanaa siddaamannaa haadha manaa jechuun akkasii maakii oroo garteetiin ta ummata addunyaa guutuuti jechuun ni danda'ama garteetiin kanaaf nama osoo arrabsin isii biraa akka hin dhabamne abbaan fedhesu arraba fide amma laali dubbataa salphisuun jaraa cal'isuun ta'uu hin dagatina as keessa warri fooloo guddifachuu barbaade waan keetiin lafaa ka'a waan maakiitiin lafaa ka'a waan mucaa kanaatiin lafaa ka'a don't worry about this. Don't give up. Don't give shit. Isaan irra laalinati. Amma maaliif fooloo guddifachuu waan takka waan kee dubbatan, takka waan maakii dubbatan, takka mucaan kun amma anta baqaa jedheemi, takkitii sana keessaa butanii kan ni beeku. Don't worry about it. Don't give up. Jiruudha wanni kun jala soomii akkasii naa jiraadha nama tokko kotti bu'ina. Firillee akkasii isin jaalata, akkasii isin beelanillee. Akkasitti isin beelan. Kanaafuu naa galatoomaa horaa bulaa jabaadha. Oromiyaa dubbat. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waanin duraananii xiqqishoo irratti qabee dubbachuuf dhufee PIP'n dubbatee jira. Waan irra deebi'ee dubbadhu hin jiru. Kanuma gartee akkanatti baan san irrattiin search godhe sinaata like permanent miti jaa inni nu ibsee jiraan ibsa biraa hin qabu sanuma jala deemaati like reappeal godha irra dalagaa wanna kun deebi'a ifindoo yoo sanilleen deebi'u taate maakushin kunis guddachuma qaba wanni garaa na nyaatu silaa odoo namni keenya jechuu baatiin wanni jumaal ni beektaa ibsa dizii asirra ol seenan jajjabee rabbisi haa kennu yaaboo namni tokko waan takka raamtaan abbaan mana sii fayyaa qaba faamilii sii kabiyyaa fayyaa qabani faamilii sii warra miidiyaa fayyaa qaba mataa sii guddaan fayyaa qabaachuu aabii namaaf fida nis dhufan innis nu kutaa humaa miti ni jirraa si duraa si boodaas ni jirraa faamilii teetiin alatti nutillee faamilii teetiin abshiiri talamadaatii matuma keetiifuu ibsa feetirraa'u verified godii xiqqaas qabaatu guddaas yoo qabaatee goote indiraaf laayisensii fi paaswoordii nama gaafata
san yoo federaalasitiin guruu dandeessa paaspoortiin illee guruu dandeessa achi booda namni akkaawuntii ta'e waa guruu danda'u hin jiru siigalee keetirratti dalagii jechuutti fadhee siniif seene waan talamataa inni jedhee dhufeenii nuuf fixee jira galatoomin jaana baleessa keenya kanaani salaamu alaikum maakush faamilii ta'e hundinuu wallahi si wajjin jira abshir aabii gubanii malee waa takka simboone ammallee haa gubanii boorullee haa gubanii nuti jirra ati ni jirta namni khajaalatee jala deemu si malee gaarummaatiif onneedha malee isna adda Tahir deema nama hojii mataa kiyyaa qabuuti. So isiin dammoo miidiyaa yoo fayyadamte miidiyaa fayyadamuun isii tokkoffaa biyya ormaa keessa jirti kophaa isii. So goddanyaa fi firii isiillee miidiyaa wansini galee miidiyaa makanarra bu'aarsite yeroo ofii dabarfatti biyya ormaa keessa namni jiru biyya baqaa keessa waan jiru hin beeka namni akkam akka ta'e biyya baqaa keessa kan jiruuf. Anna miidiyaan isii fi goddanyaadha. Asumarra bu'aarti asumarra taphatti uummata waliin kolfitee taphatti malee waan biraatiif miti. Namni kophaa ofii jiraatu mana sana keessa. So miidiyaan kana kanaaf isii fayyada beetanii. Ana ammoo torbeen nama guyyaa shan dalagu beetanii. Torbee guutuu nama sammata agar sammata sa'a kana itamaan gisee takka dhufee akkanuma isin waliin kolfee nama taphatu. San raachi miidiyaa gubbarratti faayidaan addaa argadhu yookiin immoo faayidaan miidiyaan ra'an galii miidiyaa irraa naagalu tokkos hin jiru. Faayidaan addaa miidiyaa irraa illee argadhu tokko hin jiru. Namoonni tokko fooloo miliyoona kana qabannee deemnaan waan nu miidiyaan nu jiraachisaa jiru si'a. Waan miidiyaa irraa waa nyaataa jiru si'a. Sababa view fi yookiin laayikii guddaa kana ilaalanii waan miidiyaan birrii wayii nuu kafalu yookiin achirraa firii nyaannu naamanu si'a. So I think namni bakka irra jiru hin beeka. Irratti haallu jedhee hasa yaada. Ani miidiyaa kana homaa miti wallaahi laziin. Waan isiniin jedhu dhugaa dubbachuuf maakiidhaan tiktookii kana fudhadhu deemee ture isin galee. Kana fayyadamii kiyya kana sii kennaa. Kanatti fayyadamii ani waan yeroo dhufu kuma 200 tokkoon qabaa. So isaan yeroo adda dhufee itti fayyadamaa jedhe. Na diddee amma immoo kan kana isinitti himuuf jechuun itti bira jiraadhee namatti bohaartu hin qabdu itti bohaarti waa hedduu si waliin taphattee si waliin kolfitee miidhaa kana gubbaa dabarsiti. Saniifaan tiktaakii kiyya fudhadhu. Tiktaakii kiyya kana sii kennaa kanatti fayyadamii. Anaaf dammuu goma takka irraa yoo argaan jiru goma takka hin qabu jedheen. Garuu ammoo isiin na diddee anamma isii fidee isin fuulduratti illee fudhadhu jedhaani. Isinis fudhadhu jedhaati push godhaani akkasiin fudhattuu fi isiniin jedha. Seegalee. Deema waamaan invaayitii kee kan jedhaani. Waan akkuma ammaan dura uummata kee tajaajiluu ni dandeessa. Seegalee. Kiyyaan seenuu ni dandeessa. Fudhu ibsaarra paaswoordii isaa. Waan barbaadde abbaa barbaadde wajjin akka barbaaddetti engage godhu. We trust you. Seegalee. Kanaafi namni tokko afaan si qabuu hin danda'u. Namni tokkollee tiktaak irraallee si galchuu hin danda'u. Bakka barbaaddeef akka barbaaddetti namas akka naamusaaf sansakkaa qabu dhiisiiti. Namumti naamusaaf sansakkaa hin qabne hedduun asirratti baxraq jedhaatumaan oola. Tanaa jecha irran kaayyatin jabaadhu si wajjin jirra afaaniitii miti immoo. Get stronger and accounting ki akka deebi'uuf immoo waan dandeenyu hunda ni goona. You will get your account back by hook or crook. Karaa barbaachisaa ta'e hundaan ni carraa'ina. Kun nam tolcheedha waan rabbi tolchee miti. Lubbuun ilma namaatu tarabbi fudhateetu hin deebine malee wanni asirraatu hundi nam tolcheedha waan deebi'aati. Tanaafi yookaasantu deebi'a yookii barbaachisaa taanaan we can build up from the ground. Duwwarraa kaasnee
ni ijaarran hundi si ijaarra abshir accounting kee yoo deebi'uu baate accountii keessan marroo lama marroo sadi back up accountii wajjin si ijaarra nu hunda qabdi sun si qofaa miti tanaaf jabaadhu siin jedhaa duraanuu jabduudha ammas namoota waan negatiivii sitti dubbatanis yoo jiraatan responding godhin waanuma positiiviidhaan deebisi maaf dhuguma yeroo akkanaa waan akkanaa kana keessa yoo sammuun namaa deemu waan baay'eetu namatti dhufu rikardi adda addaa as much as possible atiif ibsishaanis akkuma ammaan duraatti waan negatiivii irraa of eegaa waan negatiivii jecha takka kalaama takkallee isin dubbattan sanuma irra deddeebi'anii gara negatiiviitti gadi nama cabsu yoo barbaadu namni karaa baay'ee nama fayyadama sanii jecha wanta kaamileen keessan hin tuqamini haga dandeesse garuu ati don't target anybody sigale accounting kee qofaami gubachuun deema nama hojii mataa kiyyaa qabuuti so isin dammoo miidiyaa yoo fayyadamte miidiyaa fayyadamuun isi tokko faa biyya ormaa keessa jirti kophaa isi so goddanyaa fi firisiillee miidiyaa wansin galee miidiyaa makana rabbu haarsite yeroo fi dabarfatti biyya ormaa keessa namni jiru biyya baqaa keessa waan jiru hin beeka namni akkam akka ta'e biyya baqaa keessa ka jiruuf anna miidiyaan isii fi goddanyaadha asumarra bu'aan asumarra taphatti uummata waliin kolfitee taphatti malee waan biraatiif miti namni kophaa ofii jiraatu mana sana keessa so miidiyaan kana kanaaf isii fayyada beetanii ana ammoo torbeen nama guyyaa shan dalagu beetanii torbee guutuu nama sammata agar sammata sa'a kana intamaan gisee takka dhufee akkanuma isin waliin kolfee nama taphatu san irraachi miidiyaa gubbarratti faayidaan addaa argadhu yookiin dammoo faayidaan miidiyaan ra'an galii miidiyaa irraa naagalu tokko sun jiru faayidaan addaa miidiyaa irraallee argadhu tokko hin jiru anna namoonni tokko fooloo miliyoona kana qabannee deemnaan waan nu miidiyaan nu jiraachisaa jiru si'a waan miidiyaa irraa waa nyaataa jiru si'an sababa view fi yookiin laayikii guddaa kana ilaalanii waan miidiyaan birrii wayii nuu kafalu yookiin achirraa firii nyaannu naamanu si'a so I think namni bakka irra jiru hin beeka irratti haallu jedhee hasa yaada anna ani miidiyaa lana homaa miti wallaa lazim waan isinin jedhu dhugaa dubbachuuf maakiidhaan tiktookii kana fudhadhu deemee ture isin galee kana fayyadamii kiyya kana sii kennaa kanatti fayyadamii anni waan yeroo dhufuuf kuma 200 tokkoon qabaa so isaan yeroo barbaade dhufee itti fayyadamaa jira